Daddafaa fixaa. Aye, seenaa akkuma seentaniin share akka gootan waamchisanii dabarsa. Seenaa. Hai, kan dengeran? Lah kan nyaatu shi ta'e. Bishaan kenniif. Seenaa akkuma seentaniin share godhaa. Bishaan kinaaf jedhu biroo harka. Asumarratti nyaatu shi. Dörtü. Seenaa akkuma seentaniin akka share gootan share godhaa walii daddabarsaa dafaa nama baay'een barbaada. Nama baay'ee har'a qofan sin barbaada dhugaa. Nama baay'ee akkasiin afidan har'a isin ajajuu barbaada. Nama baay'eetu na barbaachisa. Walii daddabarsaa. Salaamataa keessaniif wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Bishaan abush. Ishi hunduma keessaniin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Dafaati walii daddabarsaa faffacaasaa. Karaa messenjeraatiinis waliif ergaa walii karaa WhatsAppiitiinis garee ijaarame irrattis ergaa dafaati walii daddabarsaa. Nama baay'eedha kanan barbaadu waan ta'eef jechaadha. Kaleessa sa'aatii 10 irratti waadaa seeneen ture. Mucaan kun baadiyyaa fagoo kiiloomeetira 100 wayirraa kan fidee dhufe. Mucaa sana fideera suuraa amma dura deeqaa 10 dura maxxanseen ture jechaadha. Mucaan na bira jira. Dafaa mucaan laaqana nyaachisaan jira. Laaqana nyaachaa jira. Laaqana nyaateen hin dhufaa. Kanaafuu waan jiru hin dubbannaa hin mari'annaa. Kanaafuu dafaa share godhaa. Namoonni ilaalaa jirtan hundi keessan osoo akka share gootanii namoota baay'eetu dhufuu danda'a. Namoota kaleessa baay'ee rifatan hunda isaanii argachuun qaba waan ta'eef, hundi isaanii gammaduu qabu waan ta'eef, kaleessa namoonni rifatan sun gammachuudhaan guutamuudha kan isaan qaban har'a. Isaan gammachiisuuf immoo share goonee biraan ga'uudha kan nurraa eegamu. Please dafaa share godhaa. Nan baay'ee gammadeera. Kaleessa baay'ee na'eeras baay'ee gammadeeras. Du'uu isaatti baay'ee gaddee du'eera yeroo jedhamu. Fayyee yeroo jedhamu gammadeeras na'eeras. Waan an qabuuf waan an gadhiisu wallahi. Kanaafuu dafaa share godhaa. Laaqana nyaachaa jira, na bira jira mucaanii. Suuraa maxxanseen ka'ee dafaati share waliif godhaa. Qeerroo gaattiraa anaa dhufu share waliif godhaa dafaa. Fibii guddaan qabdu. Namoonni 1,100 seentan al tokkicha suusin share gootanii nama baay'eetu dhufu wallahi. Kaleessa namni baay'ee rifateera yoo xiqqaate namni 200 post godhee ture. Kanaafuu warra sana bira naa qaqqabsiisaa please. Dafaa share godhaa, dafaa share waliif godhaa. Ariitiidhaan. Namoonni gurbaa kana jaallattan kaleessa bu'aa turtan gammachuu keessan namoota na'aa turan kaleessaa sanaaf gammachuu keessan qooduuf. Namoonni gammadanii jirtan mucaan kun lubbuun isaa jira, lubbuun jiraachuu isaatti namoonni gammadan share godhaa please.
Sagaleen kun dhaga'ama. Rakkoo neetworkii nu mudatee dhiifama naa godhaa, dhiifama na of kolcha. Ayyee dhiifama na of kolchaa. Dhiifama na of kolchaa. Abush, online ya? Anak. Disconnect lah kan dia orang. Awa. Ya register aí. Okay. Dhiifama nu of kolchaa isiniin jecha neetworkiitu na rakkisaa jira. Sagaleen kun dhaga'ama. Mee naa barreessaa. Ayyee sagaleen kun dhaga'ama. Neetworkiin sirrateera. Hin dhaga'ama sagaleen koo. Yoo dhaga'amaa jiraate mee dhaga'amaa jira naan jedha. No, viidiyoo waraabuun barbaadu. Sagalee dhumaan inni laayivii dhumaan isinii dabarsuu barbaada. Hin dhaga'ama sagaleen koo. Hin dhaga'ama. Hin dhaga'ama yoo ta'e hin dhaga'ama naan jedha. Hin dhaga'ama.
Ayyee irra deebi'ee egaa neetwoorkii sirreeffadheera. Assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota koo bakka jirtan maratti nageenyi koo kabajaaf jaalalaa isin haa qaqqabu. Egaan kaleessa jechaadha obboleessi keenya tokko daa'imni xiqqaan waggaa 18 gadee jechaadha xiqqaadha. Akka carraa nama wal fakkaatee du'eera balaa konkolaataatiin jedhame hundi keenya biyya keessaaf biyya alaati baay'ee rifaatuu guddaa keessa kan nuti gallee turre baay'ee gaddinee turre ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaallee baay'ee gaddaniiti kan turan jechaadha. Sababni isaas egaa mucaan kun akka sagalee ustaaz Raayyaatti jechaadha manzuumaa ustaaz Raayyaa jechaadha manzuumaa ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa jechaadha. Sirriitti bifa ajaa'ibaa ta'een jechaadha nama qara'aa karaarra deemuudhaan nama feestaalii gurguraa jiraachaa turedha. Egaa namoonni baay'een keessan kaleessa gadditanii turtanii baay'ee gaddinee turre namni baay'een boo'eera. Sana booda immoo egaa mucaan lubbuun jiraachuu arginee gammanneerrasi. Egaa mucaan laaqana nyaachaa jira nyaatee ka'ee jira amma kunoo isinii fidaan jira. Kanaafuu namoonni baay'een kaleessa gaddaniiru baay'ee itti dhaga'ameera. Namoonni sun gammaduudha kan isaan qabanii. Kanaafuu dhufee jira waan ta'eef sheer oliif godha sheer godhaa meeme neetwoorkii Itoophiyaa rakkisaadha garuu kana booda rakkisu namoonni 2,500 jirtan kun osoo al tokko sheer godhanii dhugaa rabbii namoota 8,000 daawwachuu danda'a viidiyoo kan kanaafuu mucaan laaqana nyaatee jira na bukkee jira mee al tokko sheer godhaa meeme irra deebi'ee al tokko sheer godha namoonni sheer hin godhin kunoo mucaa seensisuuf ammaan sheer godha al tokko. Kita bush. Malama, umko malama bush ni jira. Dada unte. Terate lom ka shorta ka lisana gare. Itu kok change road. Berami kafanya wallahi. Jamare ram dikit. Amma jamare ra. Seni rane turkici. Seni rakam. Arre mal tu yang kira beda. Sama tu baik beda. Nagaa gaafattanii wantoota si gaafadhu deebistashee waan si gaafadhu deebistashee hin sodaatin
ajaa'iba. Ayyeega baay'ee jeeqamaa jirra, neetworkii baay'ee nu jeeqaa jira. Ayyee I'm sorry, dhiifama guddaa, dhiifama homaa gochuu hin dandeenye. Neetworkiitu na jeeqaa jira, wifi na jeeqaa jira. Dhugaarra deebi'ee dhiifama guddaan sin gaafachuu barbaada. Ammas baay'ee nu jeequu danda'a waan ta'eef dafee mucaa isinii fiduun barbaada, mucaa haasofsiisuun barbaada. Namoonni 2,900 seentan share godha. Mucaan na bira jira, kottus godhi na bira. Maqaa isaa isinitti himaa. Kunoo mucaa fudhee dhufee jira kaleessa gaa. Sa'aatii 10 irratti daa'ima kana du'eera jedhame kana fudheen dhiyaadha jedhee waadaa isiniif seenee tan ture. Kanaafuu kunoo fideen dhufee jira. Assalaamu alaikum warahmatullah. Egaa obboloonni keenya baay'een isaanii kaleessa bo'aa turanii, baay'ee gaddaa turanii. Ati duuteetta jedhameeti, ati garuu hin duune alhamdulillah lubbuudhaan jirta. Odeeffannoo dogoggoraa nu qaqqabeen baay'ee burjaajaati kan turre. Meemee salaamataa gaafadhume ijoollee obboloota keenya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa lubbuudhaan jira, baga lubbuudhaan rabbii ijaan wal nu agarsiisee isiniin jechaa jira. Meemee maqaa kee eessatti akka dhalatte, eessaa akka turte, akkamittiin akka bilbilaan si quunnamee si argadhee fi jecha siin jedhame sana gara boodaarnaa ibsita garuu. Meemee eessatti akka dhalatte, maqaan kee maqaan abbaa kee eenyu akka ta'e ibsiif ijoolleef. Abiraan Naziif abbaa fi Fayaa aanaa geeraa godina Jimmaa. Neetworkiin keenya waan citee natti fakkaata. Sagaleen nagaama. Dhiifama sagaleen citee ture neetworkiin gaa baay'ee rakkachaa jirra. Sagaleen nagaama. Jira sagaleen. Ayyee sagaleen jira, sagaleen nagaama. In nagaama sagaleen. Ayyee, thank you. Ayyee meemeegaa obboloonni keenya baay'een si daawwachaa jiru. Namoota 3,600 si ilaalaa jira. Meemee obboloota keenya si ilaalaa jiran kanaaf meemee irra deebii salaamataa gaafadhuuti. Maqaan keenya akka ta'e eessatti akka dhalatte meemiif. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaa koo barbaannaan aanaa Abiraan Naziif abbaa fi Fayaa aanaa geeraa ganda Qollaa Sullaachaa. Egaa Abiraan Naziif jedhama godina Jimmaa aanaa geeraa ganda Qollaa Sullaachaati kan inni dhufe. Meegaa kaleessa ati balaa konkolaataatiin lubbuun kee darbeera jedhamaa ture. Mee kana dhageessettaati? Nageenye namatti akkati. Maal siin jedhan yeroo sitti himan? Induu jedhamaadha, Jimmatti jedhamaadha. Jimmatti induu yeroo kana dhageessu Achuma inni eegaa seenatti waamnaa achiin fi garbe karaa keenya biyyoo rabbashii dhugaase. Dhugaasee baay'ee rabbashamaa ture. Yeroo namni si bilbilee si gaafatu mee maal jettee nati? Ana obboleessa gosti dabalee malee namichi. Yeroo amma fakkeenyaaf ani yeroon si haasofsiisu sana poolisii bira turteeti? Jechuun alan si taasa'u sana poolisiin maal siin jedhe? Poolisiin neetworkii ta'etti deettanii isa suuraadhaan kaasaa arga. Eeyyeegaa kaleessa baay'ee rabbashamaa turre, baay'ee cinqamaa turre. Neetworkii sagaleen jira laata?
Ayyee kaleessa gaa baay'ee rabbashamnee baay'ee gaddinee baay'ee bo'aadha kan nuti turre jechaadha. Kaleessa gaa bilbilaan yeroon bilbiluuf poolisiin illee qaamaan deemee barbaadee obboleessi eessumni isaa namni Zeenuu jedhamu barbaadee bilbilaan hin quunnamee argadheeni waggaa 100 jiraatu boomichaan kun. Alhamdulillahi rabbil alamin rubbuudhaan jirame alhamdulillahi rabbil alamin jedhee. Alhamdulillah. Meegaa obboloonni koo biyyoota garaagaraa irraa ustaaz raayyaa illee dabalatee baay'eedha kan kaleessa bo'amaa ture baay'eedha kan kaleessa gaddaa turre meemee warra akkas kaleessa osooti lubbuun jirtu akka waan ati duuteetta jechaadha duuteetta jedhanii nahanii ana dabalatee baay'ee gaddinee bo'aa turre qariyaa tokkodha kan du'e neetworkiin keenya citeera ammasii arratti shi omishuun turre sun akkas Alqabii dubbadhu haji. Sagaleen kee gadi bu'aa ishee. Ilaalaa dubbadhu. Olma qabii sun akka maal Abdii dabbaa. Jedhama firaagii qabu. Firii ta'e qabiiti masakee. Qotaa dubbadhu ishee. Abush daawunloodii godhime daataadhumaan intinii kee. Feesbuukii guddaa. Qaraata. Gafi. Hin qaraata ishee. Sirriitti fataa jettee ishee. Baranaani jibbee akka jechuudha. Ne akka rakkoo. Astore fataa gootee qaraata. Akka zanaaliiti ishee. Sodaatanii. Yaa Rabbi nama Ishqoy. Dhiifa wagaa baay'ee rakkoo keessa jirra. Neetworkiin baay'ee nu rakkisaa jira. Dhiifama sin gaafanna irra deebi'uudhaan dhiifaman jechuun barbaada. Egaa balleessee miti kanan dhiifama gaafachaa jiru. Rakkoo neetworkiitii konneekshiniin baay'eedha kan nu rakkisaa jiru. Arra reefula kan yeroo liivii seenu kan neetworkiin koo ciccitaa ture takkaa citeen beeku waan na mudate sin beeku waayifaayin koos waan siin taateen barre. Alhamdulillahi rabbil alamin egaa mucaan lubbuudhaan jira. Darbaan dabarsa qaffaarratti mucaa kana bilbilaan argadheeni akkuma liivii seenee siniin aasofsiisee ka'een tokko hin teenye bilbila koo fudhee darbaan dabarsa namoota baay'eetti neetworkiin keenya citee nu rakkisaa jira. Oh my god. Yaa Rabbi maal nutti fuudha. Sagaleen hin jiru natti fakkaata. Inni dhaga'amaa laata sagaleen rakkoon qabu nashiidaa sitti fuufa mucaanii ganaa sirriitti akka garaa keenyaatti waliin bashannannee gammachuu keenya ibsanna jechaadha. Neetworkiin jira, sagaleen yoo jiraate meemee siqinatti. Sagaleen yoo jiraate mee na beeksisaa. Namoonni 4,600 daawwachaa jirtan sagaleen yoo jiraate meemee na beeksisaa. Okay. Jira sagaleen hin dhaga'amaa. Ulfaadhaa gaa galatoomaa egaa kaleessaanis liivii seenee dhiifama gaafadheen ture baay'ee gaddeen ture jaalladhee miti kan maxxansee kun ijoollee hiriyoota koo na bira ta'an kanaas obboloota koo na bira ta'an dabalatee namoota 4,700 na daawwatan fuulduratti afootu naa jedhime namatu na dogoggorse anas ishee egaa dogoggora uumamee baay'eedha kan ta'e kaleessaa kanaafuu hundumti keessan egaa akka afootu naa jettan kaleessa sin gaafadheen ture ammas irra deebiidhaan sin gaafachaan jira. Kanaafuu gaa obboleessi keenya lubbuudhaan hundumti keessan bakka jirtanitti alhamdulillahi rabbil alamin jedhamee alhamdulillahi rabbil alamin. Meegaa obboloonni koo kun kan si dhaggeeffataa jiraniif meemee nashiidaa ustaaz raayyaa keessaa haasaa keenyatti hin deebina. Nashiidaa ustaaz raayyaa keessaa sagalee kee miidhagaa sanaan meemee irra nuu busimee tokko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagalee kee ol kaasiiti. Taranaan jibbe argaa waliin oode naannoo dhaabbee kumsaa firoomaa wal qoode kaayirii walii qoode sherrii walii qoode. Citeera neetworkiin keenya ammasii. Sagalee kee garuu sirri akka ciradhu sirriitti sagalee. Garee malee kuma yeroo. Siqee adeettuma siqee. Akkasuma biyya namni illee sagalee. Haadha baruna isiisaa waliin kan inni. Bakki. Baru free tayo sila ni. Buufatte? Gana packaging kita kan. Pilih berapa dah ini tadi?
gah dhiifama nuuf kolchaa gidduu gidduudhaan hin qabamaa jirra asiidiin hin dhabamu rakkoon hin dhabamu haa ta'u malee gaa dhaamsa keenya waadaa keenya guuttachuudha gonkuma duuba hin deebinu namoonni daawwachaa jirtan namoonni 4,900 daawwachaa jirtan ammallee dabalaati sheer godha namoota baay'eedha kan nuti barbaannu obboleessi koo kun daa'imni xiqqaan kun kan feestaalii magaalaa Jimmaa keessa naannessee gurguree jiraatu haadha isaa Raamadaaniikaaf dubbisuuf geeraa deemee ture amma dhufee jira osoo inni geeraa jiru lubbuudhaan jira alhamdulillahi rabbil aalamiin egaa osoo cituu baatee nama ku egaa homaa gochuun dandeenyu wallaahi baay'een gaddaa jira neetworkii keenyatti baay'een gaddaa jira neetworkii biyya kanaatti wallaahi akka har'aa gaddeen beeku ani egaa namoonni 5,100 seentan anaa dhufu baga seentanii irra deebiinsi yaadachisaa obboleessi keenya kun kan kaleessa lubbuun darbeera jedhamee odeeffamaa ture garuu lubbuudhaan nu jira alhamdulillahi rabbil aalamiin amma gaa neetworkiin sirraa irra natti fakkaata alhamdulillah meemee nashidaa ustaaz raayyaa abbaa maccaa kan duraan ittiin beekamu ustaaz raayyaan illee kan peejii isaanii irratti raayyaa lammaffaatu argame jedhanii gammadanii turan maxxansaniiti kan isaan turan jechaadha meemee jedhigaa meemee sagalee kee bareedaa sanaanii sagalee sirriitti ol kaasitii obboloonni koo nama 5,100 si daawwachaa jira waan ta'eef nama 5,200 kanaaf mee sirriitti sagalee kee ol kaasitii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Barana mne berga wali node, nano da bekon safiro ma wal kode, kairi wali kode, sherri wali kode, kaumi bayi fate iblis ni gamade, khijim hidugo mi akinta egate, bareni fokis ambarede, mu'min nafana be shaitani barode. Bishaan tudee moota ibidda daamota waa'ee gogalisaa. Suphaatu minyaa'ee dhugaa nama goode yaa rabbi keenya maaluma nu goode maaltu dhufa boode yaa cibtuudha jamaa ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan. Bara namni jibbe argaa waliin oode naannoodhaa beekumsa firooma golkoode khayrii walii koode sharrii walii koode qawmee baay'ifate iblis ni gammade. Kejemni dhugome akinta egadde bareni fokisaan bareede mu'min afaan be shayxaanni barode bishaan ture moota ibidda daamota sobatu mi'aahee dhugaa nama goode yaa rabbi keenya maaluma nu goode maaltu dhufa boode yaa cibtuudha jamaa ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan. Ajaab jiruu duniyaa wama ajaa'ibaa hundinuu umfifiga hundinuu taaba gari nakida banka nakida daba yoo qalbiidhaan lallee wama nama dhiba waa lama bitate gurgurata gabaan lamaan sun jannata yookaan yaazaba azamnis tola mete taabbachuu qaba waan rabbiin dhowe hunda jechuu qaba kunoottooma jirra yaadeera gabaaba jiruu bal'ifachuun cunqurse walleeba innoo naman dhiisuu keessa nama kuuqa ahyaa dubbii akeeka amma yoomno famaa ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan. Assalaamu alaikum warahmatullahi. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Egaa dhageessanii jirtu sagalee isaa baay'ee nama ajaa'iba. Sagalee akka ajaa'ibaa, sagalee akka ustaaz raayyaa lammaffaadha kan nuti qabnu. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Lubbuudhaan nu jiraachuun isaas egaa baay'eedha kan nama gammachiisu wallaahi. Meemee egaa an sagalee kuma isaa addaan kutuu hin barbaadu. Meemee itti funaafuuf hime. Nashiidaa ustaaz raayyaa bareedaa samii itti naafuuf. Bismillahirrahmanirrahim. Diin Islaamaa araganne waan caalaa fadlee rabbalaalaa. Diin Islaamaa araganne waan caalaa fadlee rabbalaalaa. باسمك الكريم يا الله يا رحمن يا رحيم الله ربي العرش العظيم الله نبو فدو صراطك المستقيم داندي سكجيلا إسلام أرغن وانجالا فضله رب الله صلوات الله يا الله ورحمة الله الله وبارك عليهم الله يا الله وبيننا وبينكم قوة في الله
islaama arganne waan caalaa fadlee rabbalala waayitoo hidhacha Mimi jedhi mimi. arkaanun islaamii baradhaa yaa namaa namni isa barate islaama jedhama tokkoffaan shaadaa tokkichummaa rabbii muhammad ergamaa rabbii ta'uu barii sirra haa jiraatu raamanni nagaanii amma jiraatanii samaa'ee fardeeni salaata jechuuni jannata akka keessa gos tokkotti daha bor jahannam keessa ramadaana jechuun saamunaa zambiiti bareechaati soma rabbitti amanaati akiru minul karim maa jedhe si gaafatu awwalarra yaaru hiriyaa kan kee na dikeesse na dike natti jufte deemtu sirra allahu allah yaa rabbi hundarra diinii mana baane nu gargaara dara rabbi rahmata arrahmaanur rahim dawaa ummata ati nu qajeelchi karaa jannata amin ayyu waaqayyo yoomuun dulloomu hin jijjiiramu gaafa samaawaati fardin diigamu namni hin salaanne islaaman jedhamu kaafira ta'unsa wallahi shakkamu kaafiraaf islaama salaatan layya'e nama salaata salaate rabbuma tayya'e nama salaata dide rabbiin abaareera allah subhaanallah ibidda jahannam isaa wareegeera du'aa isaan niqamu ittiin salaatamu akkasumaan naqee qabriitti agatamu waa babaadhaaf ilmumu warreen haadhaaf ilmu hin salaachifanne uf qofaa salaatuun waa isan fayyanne uf qofaa cinqiidha ittiin gaafatamu maaliif hin salaachifanne jechuu qixaaxamu yoo jarrii didanii wajjin hin taa'ini muhammaditti salaatuun allaman seeyni allahu ilaahi kaaliqul waraa ka shariikaa tokko hin qabne obbira mootummaan namaa hin jijjiiramti mootummaan rabbii kan zalaalami mootummaan namaati taatan midhaafte kan rabbii moyyoo hafisate ilaa jireenya irraa bu'u mootummaan namaa hin jijjiiramti mootummaan rabbii kan zalaalamiin محمد رسول الله ربنا رب الله اكبر يا دا سمو كده غرغل فدا مكا كبر بدانا نبرنا زبا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله ايغا سغلي هنساغا انقوفمو واي مچاكنا اتديبنا انما دبنا ايغا مچاكنا يادتني تتوني ملا نموني كومنيشنيف دبسد داوچا جتن رديبيان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نينجچون بربادا انا دفو ان ابدي گيتاچو ابابيتي ايغا كليسا دغغوران لبون سادر بير جدمي ميديا لينا واسرات باي رافما turree jirra jechaadha isaaf irra deebi'an istiifaman hin gaafadha ammas jechaadha hunduma keessanii isallee dhiifama gaafadheen jira ammas irra deebi'aati sheer godhaami namoonni sheer hin goone rabbiif jecha sheer godha namoota kaleessa qalbiin dhukkubsate mucaan kun lubbuun dhuguma darbe se'anii qalbii dhukkubsatan irra deebi'aati sheer godhaa meemee namoonni seenanii hadaawwatanii agammadanii qalbiin isaanii haara agalfatu meemee nashidaa ustaaz raayyaa kan biraa kanatti jette tokko jira viidiyoon isaa yeroo baay'ee nu qaqqabee ture baay'ee isaanii dandeessa jechaadha nan beeka isa kan rakkoon qabu isa dandeessa jechuun ustaaz nashidaa ustaaz raayyaatiin yeroo baay'ee miidiyaalee hawaasaa kanarratti hin argina anis nan arga yeroo baay'ee isa qareen kee ajajiru kan biraas tokkos jira kanatti dandeessu beekee zeera darbanti mee jedhishi eqara bismi rabbika maqaa rabbii jabbaa diinii dhuma islaamaa beekumsaan jalqabaa amantii beekumsaa ifaan namni qabaa namni seenaa maksee kita rabbii qabaa hadiisa rasuulaa kan sanada cabaa amantii beekumsaa ifaan namni qabaa kolleejjii caala masgida qabaa takka namni qabaan achirenni anuma kun jedhe aseena gadamaa natamannaani ka akka bisalama masgidaayi kana caalaan deemu wasitti dhaabbatu wantaan obboleewwa hundatti dhammadu waanan jedhama sitta deebi'adhu akka rabbi jecha hunda keessan jaalladhu rabbiin arga ka keessotti gubadhu wallahi lubbuu koo sinirraan kusadhu amma lubbuun jiru isin hin daagadhu yaa bulaa keeraa wasutti dhaammadhu nan dagate rabbi jecha na yaadadhu yoonni na raamate abadan salphadhu yaadadhu na qadhu faaleek nardeessama na tamannaaniga akka bisalama salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wanti hin beekama kana وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيجا dhageessanii jirtu sagaleensaa baay'ee namatti tola baay'ee sagalee ajaa'ibaa qaba gara fuulduraatti illee mucaan kun
nashiidaa ajaa'ibaa akka inni nu biraan ga'u abdii guutuudha kanan qabu nus bakka yeroo mucaa kana gama dandeenyu hundaan sappoorti gochuudha kan nurraa eegamu ani immoo wallaahi laaziin keessi koo gammachuu addaati kan inni qabamu kalee sa'aatii 10 mucaa kana fidedheera alhamdulillahi rabbil alamin rabbi na yeellaasifne nan qaanessine rabbi shukuriin isaan badin alhamdulillahi rabbil alamin jechuun barbaada maaliif yoo jettan sobduun ta'an tokkoffaa kaleessa mucaa kun du'eerenne sobduu taane jaallannee miti dogoggora namatu wal makatee irra deebinee immoo mucaan kun lubbuun jiraachuu isaas deebinee maxxansinee egaa namoonni baay'een egaa kan nu arrabsan jiru kan waan baay'ee nuun jedhan jiru isaanis jaalala mucaa kana qaban irraan kan ka'e waan ta'eef isaanillee dhiifama gaafanneerraa ofii akkana nuuf jedhaniif dhiifama gaafanneerraa mucaa kana rabbii umurii nuuf haa dheeressu rabbii nuuf haa guddisu egaa mucaa kana haala jireenya isaan gaafadhaa namoonni 6,100 daawwachaa jirtan baga nagaan dhuftanii sheer godhaa gammachuu keessan hiriyoota keessaniif dabarsaa isiniin jechuun barbaada meemeega ijoolleen baay'een kaleessa gaddanii baay'een isaanii bo'aa turanii suuraa keefaa namni danuun piroofaayilii irra kaa'ataa kan turetu jira baay'ee bo'aniiru namni danuun bilbilaa tureera namni danuun bilbila kee nagaafataa tureera meemee obboloota koo boloota kee namoota bo'aa turan sanaaf meemee maal jettaan meemee ati jechuun bo'aa turan ammaatiin duute se'anii baay'ee gaddaa turan warra sii gaddee warra sii bo'aa ture obboleessa kootu deera jedhanii warra gaddaa turanii maal jettaan ati karaa dhagoottan galee jarrin barree maleen duuniyaati alhamdulillah rabbil alamin meemee gaa nama immoo namoota immoo anas nus dogoggorsiisanii wanna kana akka maxxansinu godhanuuf mee maal jettaan afootu jettaaf immoo mee maal jettaan afootu lillaa jettaafi rabbi afootu si jedhu zambii kee rabbi si fadhiisu rabbi si haa guddisu meemee gaa nama 6,200 si ilaalaa jira biyyoota garaagaraa ta'ee Afrikaa keessaa Awurooppaa keessaa biyyoota Arabaa Awustiraaliyaa ardii addunyaa kanarra ta'anii si ilaalaa jiru ardii meeqa jira 7 miti iddoo hunda garaagaraa ta'anii kan isaan si ilaalaa jiran nu daawwachaa jiran jechaadha meemee warreen si daawwachaa jiran mucaan kun akkamitti jiraata harka qalleessa nuti gargaaruu barbaanna namoonni jedhan baay'eetu jiru jechaadha meemee haala jireenya keetii akkamitti akka jiraattu meemee afaanuma keetiin itti madhumeeti mee akkamitti jiraattaati ergasii nama galuu dhufee eessa ge'aanaa geeraadha jimmaan dhuftee moo eshi dhufee mana magaaluu dhufee naan kaameeraa laaliitii si ilaalaa jiru waan ta'eef kiristaana wayii salaata nama butee naan biraa bahee annama meelee ciccitaa ilaalee fooqii ilaalee umraayaan qaroo jamarraa namni ayidiinsi geetti na qabdina karaatee birii dhibba naa kenneen deeggarsanatti jechuun amma gaa jireenya ati amma fakkeenyaa fi mana namaa taa'uu dhuftee jennaan mana hordoftoota amantaa ortodoksii dhuftee teenyaan sagada si dhowwanii mana kiristaana wayitii mana hoteela wayii dhufee galee qodaa uummatee miiccattee naan sagada mul'atti dabartee sagaddu naan achii baatee maal hojjetaa turte raayyaa mana gadee baay'aatti naan dhachi maayinoo jiishi feestaaleen zoori nagade raayyaadhuma qaraatee namni deeggarsa sii godha dhibboonni pereema birramu gidoo keeke sii kenna atoo maal nagaddee jiraataa turte akkan odeeffannoo dhagayetti hojii hojjettadhanii duraan listiroon hojjetataa ture amma shariinaa wayii zoori nagadadha shariinaa ammaa inni feestaalii nagaddaa akkamii eessa jiraatta eessa bulta mana kireeffadheen ta'a nyaata bakkeedha nyaata bakkeedha nyaata kireeffattee jiraatta birrii meeqaan kireeffattee teessaati Diyaatee 300 kaffala ijoollee nama 3. Aha 900 kaffaltu? 300. Jechuun 100 okay birrii 100 kaffaltu jetti. Isin nama 3 taatanii jiraattu nyaata hoomee akkamii maal nyaatta? Nyaata gaa'ummaa shiroo rabbiin nu kenna nyaanna. Jechuun bakkeedha nyaata egaa manatti qopheeffachuu hin dandeessu? Hin dandeenye. Haa jechuun egaa feestaaliidhuma nagaddee birriidhuma namni sii kennee nyaatta? Meegaa haala jireenyaa keessatti maaltu si rakkisaa ture meemee haala jiraattu meemee? Gurra kana fayyadu bichee na kubdi. Bituu isii gaanam dellaa uumama ta'ee kan kubdi maali fayyadamu. Asi dhukkuba gurra kee moo maal taate? Duruma ka'een masa biyyummaa nama laayyoo iskaala guutti moo dhageen naan ajjeegaa. Akkasii. Kan rabbii alhamdulillah jedha. Okay. Mana yaalaa deemtee yaalamteetta? Maal siin jedhan? Qoricha bakkee naaf hattee naani. Sagaleen kee dhaga'amu jedhaa jiru sagalee kee ol kaasa. Qoricha bakkee naaf hattee naa kennite naani bitadheetti na kennan dhiisuu madideen kanuma rabbiiti alhamdulillah deeman. Egaa akkaataan jireenya keetii feestaaliidhuma nagaddee naannofteeti kanatti jiraattu jecha mana kiraa birrii 300 kaffaltu 2-3 taatanii nyaata bakkeedhaa nyaattu. Meegaa nyaata fa'i takkaa beeloftee agabuu bultee beektaa? Alhamdulillah osaa baane gageessa.
Obsaa agabuu bultee beektaa takka beeloftee? Egaa coggaarraa natti kaatee. Beeloftee moo? Qanii sadii moo? Waan nyaattu dhabdee moo? Birrii dhabdee? Egaa alhamdulillah riphee coggaarraa natti kaatee. Si dhukkubee? Agabuu bultee moo? Waan nyaattu dhabdee? Gitisan. Abshir bakka rakkoon qabu. Egaa ijoolleen obboloonni koo biyyoota garaagaraa ta'an si gargaaru haala si mijeessina inshaallah. Egaa yeroo magaalaa Jimmaa keessa jiraattu mee wanti addaa wanti si mudate maaltu jira? Mee wanta ati umurii kee keessa irraanfachuu hin dandeenye? Egaa giidoo gaxarii kana fayyii jabaatee manas galee uuma giidoo gata hojjetatee nyaadhee bula. Egaa jireenyi kee egaa akkuma sila jette nashiidaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa qaraatee birrii namni sii kenne walitti qabattee jireenya kee jiraataa turteetta. Amma gaachi utuma jiraattu haadha kee dubbisuuf baadiyyaa. Mee haadha keef dheengaddaala deemtu waa goote jedhanii deemtee maal goote mee yeroo biyya galtu? Egaa uumama binaa kee baankii ijaartuu walitti qabaddee. Birrii baankiitti walitti qabattee ishii? Ijaartuu walitti akka 500 walitti zayitii lafee shookotamu akkasiin bitee fi galuu akkasii. Isiidhuma feestaalii nagaddeen ofii keeti agabuu bulaa zayitii fi shunkurtii haadha keetii bittee galte? Haati kee maal siin jette gaafa? Du'aa naa kadhatte. Du'aa isii kadhatte? Rabbi haadha kee umurii isaanii siif dheeressu. Meemee amma gara fuula duraatti meemee otoo haalli sii mijatee maal hojjechuu dandeessa mi'aati? Egaa uuma rabbi na gargaare. Ammas feestaaliin naannessu barbaadamu waan biraa hojjechuu barbaadda? Rabbi nama gargaare waa banachuu. Suuqii wayii moo mii maal banachuu barbaadda? Egaa uuma rabbi waa guddaatti baasu. Waa guddaatti sii baasu hawwii qabdaa? Mee ituu amma niyyaan guddaadha. Niyyaan guddaadha meemee maaltu sii godhamee barbaadda mi'aati? Mee natti mimee baasiiti. Wata kunan dhoksin akka obboleessi. Uuma suuqii kanayyii banachuu nama barbaade gate. Jireenya sana booda haadha kee gargaaruu barbaadda? Egaa niyyaan guddaadha yoo illee. Haadha keefuma. Mee haadha keef otoo waa qabaattee otoo birrii wayii qabaattee haadha keetii maal gochuu barbaadda? Silaa achumatti qallabu suma biratti. Haadha kee jiraachisuu barbaadda? Haati kee dulloomaniiru? Ammallee ijoollee warra sadii qaban haati koo lama fa'aadha. Abbaan kee warra sadii qabu? Garuu haadha kee situ kaddamata jechaadha. Egaa amma rabbi na gargaare. Egaa mee obboleonni koo mee egaa wanni isaan si gargaaran mee akka isaan si gargaaranuuf mee maal jettaan ati? Egaa uuma rabbi naa kenna buusanu. Siifaa buusanu miti sana booda ati suuqii wayii nagadattee haadha kee jiraachisuu barbaadda. Inshaallah akkaawuntii qabda akkaawuntii kee sila naa kennitee ture anis qarshii 1000 si galcheen jira. Mee egaa obboloonni koo akka si gargaaranuuf baankii Oromiyaa baankii hojii gamtaa Oromiyaa qabda miti akkaawuntii kee maqaa kee amma natti himtaa obboloota kootti siifan kenna akka deeggarsisii godhamu nan kenna amma koomentii jalattis nan barreessa. Sana booda deeggarsisii godhamee garee wayii ijaarree haala sii mijeessine magaaluma Jimmaa keessatti suuqii sii bannee akka hojii hojjetu sii goona ishee. Amman koomentii jalatti akkaawuntii kee kana barreessutti mee nashiidaa Raayyaa isuma jalqaba jettee irra naa deebiifis jalqaba jettee mee ijoolleen obboloonni koo namni gariin nama 7,100 daawwataa jira amma namni reef dhufu kun akkasi dhaggeeffatuufi sagalee kee sirriittoo qabiiti nama obbolootuma keenya shi sagalee gasiin aduuchee jedhi isin si duchanii meera deebiitii sirriitti jedhiif meeme. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Barana mne jebbe arga oli no de nano da be kum safiro ma bol ko de kai wali ko de sharri wali ko de kami bayi pate iblis ni gamade khejim hidugo me akinta egade bare ni foki zambare de mu'min na fa na be shaytan ni barode Ishanto de mota ibida da mota Sobatumi ahe dugana magode Ya Rabbi re Kenya malu Itti deebitaa fi maqaa kee naa maqaa kee. Abrar Nazif. Itti fufi nashiidaa jalqabarraa kaasii itti naa fufi. Itti fufi. Bismillahirrahmanirrahim. Bara namni jibbe argaa waliin oode naannoo dhaabee kumsaa firooma wal qoode khayrii walii qoode sharrii walii qoode qaumii baay'ifate ibilisni gammade geejjibni dhugoomee akkiin taa'e gadde bareenni fokkisaan bareede muumin afaan dhaabee sheeyxoonni baroode bishaantu deemota ibidda daamota sooratu mi'aahee dhugaa nama goode yaa rabbi keenya maalummaa goode maaltu dhufa boode yaa ciftuudha jamaa ittiin nu milkeesse ajab jiruu duniyaa wama ajaa'ibaa hundinuu fiffiigaa hundinuu taabaa gariin haqqee dhaaban kan haqqee dadhabaa
Yo qalbii daallallee wamana madibaa jira matoora binziilii fakkeenyaaf. Waa lama bitatee gurgurata qabaan. Lama sun jannataa yookaan yaazaba. Azaabnis tola miti taphachuu qaba. Waan rabbiin dhowwe hunda jechuu qaba. Kunoo tuuma jirra yaadeera gabaabaa. Jiruu balleeffachuun cunqursee walleebaa. Innoo namaan dhiisoo keessa nama kuukaa. Ahyaa dubbii akeeka. Amma yoomnu famaa ittiin nu milkeesse. Allah yarama takbir. Allahu akbar. Matu handi shibir. Mashallah. Egaa Abdi. Egaa galatoomaa isiniin jecha egaa akkaawuntiin obboleessa koo yookaan Abraar Naziif jechaadha. Baankii hojii gamtaa Oromiyaati miti. Baankii hojii gamtaa Oromiyaa tokko barreessee jira akkaawuntii isaa koomentiidhaan irra deebi'eessiniif hima. Tokko duwwaa yeroo afur jechaadha. 10,000 jechaadha. Tokko duwwaa yeroo afur 46 52 duwwaa tokko 42 Abraar Naziif baankii hojii gamtaa Oromiyaa qabadha. Koomentii jalatti isinii baaseera. Irra deebi'ees nammaxxansa inshallah rakkoon qabu garee isin ijaarra jechaadha obboleessi keenya kana gargaaruuf. Namoonni 17,000 laalaa jirtan akka deeggarsa gootaniif 1,000 46 52 duwwaa tokko 42 jechaadha. Deeggarsa akka gootaniif akkaawuntii obboleessa keenya kanaati jechaadha. Egaa baay'ee gammachuu guddaadha kan natti dhaga'ame jechaadha obboleessi keenya kan argachuu keenyaaf dhiifama al tokko. Egaa galatoomaa ulfaadha hundumti keessanii akka deeggarsa gootanuufis abdii guutuudha kanan qabu. Fidee dhufeen jira obboleessa keenya kunoo qaamaan jira alhamdulillahi rabbil alamin. Namoonni baay'een keessan karaa keessaatiin na asoofsiisaa turtaniittu akkaataa ittiin deeggarsi godhamuufii qabu na gaafachaa turtaniittu. Kanaafuu galata guddaa qabdu jechaadha. Gareenan ijaaraa akkaawuntii isaa 1,046 52 duwwaa tokko 42 irratti baankii hojii gamtaa Oromiyaa Abraar Naziif jettanii akka gargaartaniif garee ammuma nan ijaaree keetan karaa peejii kiyyaatiin nan maxxansaa sana booda hin deeggarraanii nagada qofa mitati barnoota kutaa meeqa baratte mee? Afur fitendees. Afur qofa moo? Egaa biyyatti badaa baratama horii dhaqaa egaa qonnaa qotaadhaan nuti. Qonnaaf hojiidhaan kan isaanii isin biizii isin godhanu. Sana booda barachuu si dhowwanii akka barnoota baran. Egaa alhamdulillah xumma tokko jalaa barannee dubbifama barreeffama beena quraana kana dabbinuu fayyadamu. Kutaa afur qofatti dhiiste meetu amma haalli sii mijate barnoota kana itti fuftee barachuun barbaadda? Halkan barataan quraana qaraa. Ganama yeroo sii murtaa'u barattee amma ta'e immoo hojjettee galgala quraana qaruudha kan barbaaddu. Maashaallah rabbi sirraa jaalatu rabbi si haa gargaaru. Kanaafuu haala sanaan egaa akka namni si gargaaru gochuu haala sii goonaa namni si gargaara jechaadha. Meemee obboloonni koo na jara jirtan jechaadha. Namoonni irraa baataniittu namoota 6,400 qofatu amma daawwachaa jira. Namoonni daawwachaa jirtan galatoomaa ulfaadhaa rabbi sinirraa haa jaalatu. Obboleessa keenya kana jechaadha gargaaruu qabna jechaadha. Anis bukkeen jira waan isa barbaachisu haala ni mijeessinaa fi akkaawuntii isaa kunoo maxxanseen jira koomentii jalatti kaa'een jira ammas itti fufeetan nan fide jechaadha. Gargaaruudha kan nuti qabnu mucaa kana hanga humna keenya biraa hafuu hin qabnu jechaadha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Namoonni baay'een egaa booda deebitanii akkasiin maxxansitan abdiin qaba. Inni kaan egaa yoowwana abdiitu du'ee achi boolla keessatti liivii waraabaa jira moo mucaatu ka'ee naan liivii waraabamaa jira namni jedhu gaa hin dhabamu. Waanuma maraafu anis hin duune alhamdulillah lubbuudhaan hin jira mucaanis hin duune lubbuudhaan jira rabbi umrii nu haa dheeressu lubbuu keenya addunyaarra nu haa tursu. Egaa galatoomaa ulfaadhaa hundumti keessanii meemee waan akkan odeeffannoo dhagayetti waa'ee fuudhaa fi heerumaa kanallee badaa qaraateedhani meemee naa qareef ijoollee obboloota kootiif. Meemee jedhiif. Akkamiin heerumnaa jedhan. Yoo nuti argate ijoolleen dargaggeessaa ababbaaf deekoo qaraxaa jabeessaa tuma jaljeessaa yoo wajji rafamaan ma balleessaa sirama mana keessa. Meemee jechuun jala dhiraatiin immoo keeree caatiin. Nan Abdullah faan kaatu na argannaan irraan kaatu qabeenya keessan ramana nyaatu warri keessan kana baga qabeenya. Koi amma fakkeenyaaf qaraxa jechuun maal jechuudha maalirraa keeti kan jedhame. Abbaa baadhattii birrii amalli isaanii ilmoo arganii. Namni kuma lama sadii yookaan tokko itti kenne. Jechuun fuuchuudhaaf yeroo inni marga ergatu moo?
qarata jarri mootti jabeessu qabeenya qabeenya itti jabeessu. Amma fakkeenyaaf yoo an fuudhuu jedhee an fuuchuudhaaf jalqaba qabeenya qabaachuu kootu ilaalama. Yoon qabeenya dhabe fuuchuu hin danda'an. Rabbiin biratti immoo isuma rabbiin maratinaa abbaa dura ergatee kennaa jira. Rabbi gaa mee agaa yoo qara'uu baattis mee wanta itti dhageesse jira mee fakkeenyaaf amma gaa amma namni birrii qabu qaraxatti baay'iseeti kan inni fuudhu jettee tamti amma fakkeenyaaf an birrii tokko illee yoo nabi fuuchuu danda'u akka shari'aatti mee maal beektaati? Akka shari'aatti qabeenya qaba rakkataa hin jirinaa uma rabbi abbaa dura ergatee kennuudha. Agaa akkan dhageette jechaadha yoo dogoggoruu baadheen qaraanee dhiifama naa godhaa warra hordofaa jirtan illee rigaadhaan illee namni fuudhee jira miti. Sirriyanti ustaas? Kan warra namaatti nu dhiisaa jechuudha. Warra namaatuunis hin ta'u. Hin ta'u. Miti? Rabbiin biratti isin qaramtuu biratti badana. Isin qaramtuu hidhamtuu biratti fayyadu. Nama akkasiitii meemee nama warra nikaa hidhamtuu fudhatee badu mee maal jettaan dhaamsa akkamii dabarsitaa? Yaa dukkana qabrii maaliif saddeetaa jechuudha. Raayyaa qabeenya isa kan waa'ee tasawwajuu. Tasawwajuu biddiin. Shuntuura fuulli. Rabbiin argaafamee waan beeku qareetti. Rabbi si arga. Abshir. Emeegaa obbolooti keenya biyyoota garaagaraa jiran lakki si dhukkubee maal ta'a moo hin rifatte? Ishi dafi hin tureen ishi dafi hin caa'ee kottu. Hin tureen dafi ishi hasaadhuma irratti haasoftutu jira. Egaa mucaan kennaa addaati kan inni qabu kennaa baay'eedha quraana illee hin qaraane baay'ee ajaa'iba wallaahi baay'ee nama bashannansiisa yeroo haasawusii jecha rabbii immoo keessaa nan bisulaa yoo maalu dhufe dukkana qabrii maalan ibsadhaa biraanaaf wallaahi maaliif sodaan rabbii keessoo isaatti uumamee jira jechaadha alhamdulillah rabbi sodaa rabbii kana keessa haa tursiisu keessa haa bulchuu jechuun barbaada baay'ee namatti tola mucaan kuni maal jechuu barbaadeetanii hin beeka wama hunda amma fakkeenyaafi akkamittiin haadha ofii akka kaddamachuu qabu ofii isaatii guyyaa sadi agabuu bulee birbaata malee bulee cuggaaraan itti ka'ee dhukkubsatee haadha isaatii garuu soomayikaa baranaa kanatti jechaadha. Shunkurtii fi zayitii bitee fi gala alhamdulillah rabbil alamin ilmoo akkasii hunduma keenyaaf nuuf kennu mucaa qalbii qabeessa akkana du'atti farrisnee jirra wallahi azim baay'een ofitti gaddeen jaallannees miti kan maxxansine kaleessa an dhiifama sin gaafachuufani wallahi kana mucaa kana dhiyeessicha baay'ee keessi koo jeeqamaa ture amma reefuun gammachuu qabaan alhamdulillah rabbil alamin wallahi hedduudha kan natti dhagaame baay'een gaddeen kaleessa maaliif mucaan kun akkas dandeettii inni qabu situun beeku du'uu isaatti baay'een gaddi du'eera jedhamee innaan jechaadha garuu lubbuun yeroo jiraatu immoo nama danuu rifachiisneerraa namni danuu maxxanseera bakka kallattii garaagaraatiin baay'ee jeequmsa hedduu keessa turre garuu wama maraafu mucaan lubbuudhaan nu jira alhamdulillah rabbil alamin inni rifate sigaa gammachuutti qayyaramuu fi rifatee inni bo'aa fi ture ammala dhuguma mucaa kana jaallattu yoo ta'e jaalala mucaa kanaa qabdu yoo ta'e mucaan kun akka inni guddatee bor iddoo bareedaa ga'u yoo barbaaddu ta'e yoo dhuguma mucaa kanaa waan keerii yaaddu ta'e wallahi laazim ijoolleen kaleessa bo'aa turtan maaliif birrii lama hin ta'in birrii lama yoo maan ta'in akkaawuntiin isaa kunooti akkaawuntii isaa kanatti galchaa angaree ijaareen amman maxxansaa gareerra ijaaree garee sanarratti nan maxxansaa kanaafuu deeggarsa godhaafi wallahi suma dhuguma jaalala mucaa kanaa yoo qabaattan kaleessa boonyeerraa boon keenya umurii daa'imummaa kanaan xobbeetti citee maxxansee turanis rabbi umurii isaa nuuf haa dheeressu odeeffannoo na qaqqabeen jechaadha garuu mucaan lubbuun nu jira lubbuun umurii isaa nuuf haa dheeratuuti kanaafuu deeggarsa gochuufiidha kan nuti qabnu mucaa kanaaf deeggarsa barbaachisaa ta'e goonee fi gara fuulduraatti jireenya gareedaa akka inni jiraatuuf haala mijeessuufiidha kan nurraa eegamu. Anamma akkuma liivii kana xumureen mucaan na bira jira gareeran ijaaraa deeggarsi ni goonaaf jechaadha baay'ee gammadee tan jiraanis waa lamaan hin gammade innan itti gammade tokkoffaa mucaan lubbuudhaan jiraachuun isaanaaf gammachuu addaati keessa kootti gammachuu addaa naa uumee jira alhamdulillah rabbil alamin lammaffaa immoo waadaa kee guuttadheen jira jechuun sobduu jedhamuun barbaadu nama ofitti mufachiisuun barbaadu namni tokkollee akkanatti mufatu barbaaduun ture yani maaliif namni hunduu egaa eessa yoo jiraate eessa yoo eenyullee yoo ta'e jaalala oliif kennuudha kan isarraa eegamu jechaadha kanaafuu waadaa koo guuttadhee mucaa kana fidee isin qunnamsiisuu kootiif wallahi baay'ee gammadee tan jira wallahi hedduu keessi koo gammachuu qaba baga mucaan kunis lubbuudhaan nu jiraate anis baga waadaa koo guuttadhee
keeriidhaaf wanti tokko amma fakkeenyaaf yoo waa kufee nama harkaa cabee yookiin immoo yoo waa wayii bakka bade yeroo badu namni danuun hin bo'u. Yoo waa jechuun wanta hin barbaanne tokko yoo badu akka inni hin banne keeriidhaaf jedhii bira darbii jedhama miti Ustaas. Kanaafuu keeriidhaaf mucaan kun du'eera jedhamee dubbatamuunsaa maaliif jedha baga jedhame immoo gara tokkoon gammachuu qaba. Gammachuun ni qabu. Otoo gurbaan kun du'eera jedhamee miidiyaalee hawaasaa garaa irratti hin dubbatamu ta'eeti otoo hin himamne ta'eeti jechaadha. Deeggarsi nuti goonuuf kun hin godhamuuf tureeyyu. Maaliif hin beekamu ture gurbaan hin yaadatamu tureeyyu. Garuu du'eera jedhamee yaadatamee gurbaan beekamtii argatee kallattiin ittiin rabbii egaa karaa rabbiin ittiin si gargaaru hin beekamu kun ola wallaahi. Kaleessa guyyaa hin du'e gurbaan kun jedhamee har'a lubbuun jiraate kunoo sinii qara'aa jira manzuumaa nashiidaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa kunoo darbee boriftaan immoo jechaadha deeggarsi garaa godhamee fi mucaan kun bakka guddaa akka ga'uuf wanti godhame kaleessa jedhame sun har'a kanaan ga'ee jira jechaadha. Raawwame abdii kottadhii mucaadhaan. Kanaafuu hordoftoonni koo biyyoota garaa teessanii na daawwachaa jirtan ulfaadhaa galatoomaa jechuun barbaada. Mucaan kun tokkoffaa akka inni barnoota baratu, akka inni quraana qara'u, akka inni hojii dhuunfaasaa hojjetee jireenya isaa jijjiirratu jechaadha. Nan jajjabeessa wallaahi akka obboleessa hangafaatti bira dhaabadhee sinis dirqama obboleessa keenya mucaa daa'ima kana guddifachuu qabna. Raayyaa lammaffaadha rabbi umrii nuuf haa dheeressu. Kaleessa gaa sin mufachiiseera. Sirrifaasiseera ani rifadheen sirrifaasise malee ofii kooti gammadee kolfaa miti kan sirrifaasise adaraa naafis dhiifama naa godha. Innan mucaa kana dhiyeesseefis rifaatuu kaleessaa akkasiin iddootti deebitan akkasiin gammaddanuu fi akkasiin afootu naa jettani garaadha. Kaleessas afootu sin kadhadheen ture har'as irra deebi'een afootu sin kadhadha. Maaliifi kaleessa sin naasiseera kanaafuu har'as akkanatti naatan hin barbaadu. Kanaaf isinii fide jechaadha. Kanaaf dhiifaman sin gaafadha irra deebi'ee meemee kanaafuu irra deebi'aatii afootu akkanaa jettan hin barbaadu. Sim rifaayiseera sim mufachiiseera waan ta'eef afootu naa jedha. Garuu namni gariin jechoota baay'ee naan jedheera. Garuun na arrabsee jira. Foloowarii baay'ifachuu fi laayikiif koomentiidha jedheeti abdiinii kan inni akkas jedhe naan jedhame. Wallaahi laazim isa rabbi na argu kanaaf miti kanan kana godhe. Laayikiin gurguradhanii, folloowariin gurguradhanii, koomentiin gurguradhanii garuu namoonni baay'een akkas jedhanii baay'ee na arrabsaa turaniiru. Suuraa koorra eeksii ka'aniiru na arrabsaa turaniiru garuu anis jaalladhee miti kanan kana godhe. Kanaafuu irra deebi'ee dhiifama sin gaafachuun barbaada. Afoota akkanaa jettanis nan barbaada. Sirrifaayiseera garuu sanaaf miti kan kana godhe siqinatti. Akkasin yaaddan laayikiif koomentiidhaaf miti homaa nan fayyadu ana. Kanaafuu dhiifama naa godhaa siniin jechuu barbaada. Afoota akkanaa jettan hin barbaada. Irra deebi'ee jechaadha. Akkuma waadaa sinii galee mucaa sinii fideen jira jechaadha. Ani umurii koo keessatti yoo hanga humna kootii waanan jedhe galmaan ga'uuf hin deema. Waan dubbadhe galmaan ga'uuf hin deema. Namni sobduu akkanaa hin jedhu hin barbaadu. Namni akkanaa arrabsu hin barbaadu. Maaliif dogoggora yoon hojjedhellee na gorsuudha kan namni qabu. Dogoggora korraanis deebi'ee barachuudha kan qabu. Namni kamuu yoo yaada yoonaa kenne yaada sana fudhadhaani. Kanaafuu kana qofa osoo hin taane garuma fuulduraatti illee jechaadha. Wal arrabsuura wal gorfachuu miti kan dura eegamu. Miti kanaafuu gaa akkasiin siniin jechuu barbaada. Mucaan kunoo dhufee jira. Meegaa mee maal jettaan mee obboloota keenya nuti daawwachaa jiraniin sagalee keerra deebii fidiif meeme. Uumaan ergasii egaa siini meemee ati kaleessa gaa odeeffannoo jechuun namatu informationii odeeffannoo wayinaa kennee maal abdii mucaan akkana sagalee raayyaa qara'uu makiinaa turu kutee du'ee naan jennan badaa gaddee namoota nuti bilbilee ka'ee poost godhee maxxansee namoota durdanuu an rifachiiseen ture beektaa. Meemee ijoollee kana fuulduratti afootu naa jettaa. Afooti lilla. Rabbii jettee. Eshi ulfaadhu gaa galatoomi. Rabbi sirraa jaallatu akkuma zambii koo naa dhiiste rabbi zambii keessiif haa dhiisu. Egaa mee obboloota keenya nu daawwachaa jiraniif fakkeenyaaf akka addunyaatti mee dhukkubni ho'i dhufeera moo dhufee miti? Dhufeera. Maa inni? Balaa rabbiitiin ka koronaa. Koronaa namti mee obboloonni koo keenya kun akkasi gargaaranuuf nus anasis rabbii akka balaa kana jalaa najaanu baasuuf mee du'aa inni
dhukkubni hin badaa. Namumatu rabbii wallaalee daangaa darbeenaa rabbiin aalee darbe. Malee dhukkubni hin badamti. Rabbi yeroo dhukkuba fidu maal jala buusa? Gizee dhukkuba fidu. Dawaa jala buusa miti rabbi. Dawaan immoo toobaa. Toobaa. Wanjala ergasii balleessan dhiisu. Miti dhageessanii ijoo rabbi dhukkuban fidaa. Rabbi dhukkuban fidaa dawaan isaa immoo toobaadha jedhamu caan. Akkasii? Waaw ajaa'iba agartanii dawaan kiniinii miti marfee miti dhala. Toobaa godhi bayyoon jala hojjeta. Sababaa moo feeggadha. Qoy dhiifama neetworkiin citeera. Iskiriishuutii godheta. Jalqaban goone? Egaa dhiifama neetworkittiin irra bashaa jirti rakkoon qabu gara xumuraarra jira nus rakkoon qabu jechaadha. Meemee dhukkubni kun dhufee jira. Rabbi dhukkuba buusee maal dawaan isaa maali jetti? Toobaa. Toobaa gochuudha. Yoo toobaa godhe deebi'aa rabbi namirraa. Naa yaadadhaan nama daangaa dabarsee rabbii wallaale. Miti meemee gaa obboloota koo gara fuulduraatti si gargaaraniifis anaafis siifis hunduma keenya meemee du'aa inuu kadhadha akkuma beekutti. Ajana bau. Amin. Ajana ka. Amin abush. Nagadani kasaru. Rabbi zina nasar. Amin. Allahumma sal. Wasallim ala sayyidina Muhammad. Edetan fit edu. Ajana bau maniyatan ajana. Hunduma miti Ade du'a inni mundi du'a maniyatan yatti qaba ajana bau. Hunduma fakkeenyaaf obboloonni koo biyyoota arabaa keessa ta'anii dhukkuba hamaa keessa jechaadha. Mana namaa keessa gugguufanii utuu biyya qabanu utuu ciisanii buluu danda'anu biyyoota arabaa keessa biyyoota Ameerikaa keessa Awustiraaliyaa keessa biyyoota garaagaraa keessa ta'anii dhukkuba hamaa kana keessa ta'anii kaleessa sii bo'aa turani badaa sii gaddaa turani meemee isaaniin mee maal jettaan ani tu'ana ta'e waan an jedhuun nan beeka mee maal jettaan ati. Sana gaddani. Afuutin jedhaaf kan rabbi umurii deeganu du'a hin afagaa sana umurii deeganu. Isaaniif haa ta'u maal kadhattaaf. Jedhamu. Ajana bau jedhee ajana ka'u. Kanuma gaa. Dukumna marra deemu. Kanuma miti egaa kanuma kan barbaadamus wallaahi azaana ka'u ajaana bahu dhukkuba zabanaa rabbi najaa nu haa baasu rabbi najaa sin haa baasu jedheera mucaanii anis kanuma malee kanan jedhu kan biraan jiru egaa irra deebi'een akkaawuntii obboleessa koo kanan sin yaadachiisaa 10,46 52 duwwaa tokko 42 fuuldura irratti jira akkaawuntiin kun mul'ata ol hin deemu idduma tokko dhaabataa jira akkaawuntichi kanaafuu Abraar Naziif baankii hojii gamtaa Oromiyaati deeggarsa gochuu fi qabna mucaa kana bira dhaabachuu qabna anis nan hordofaa akkuma kaleessa waadaa sinii galee sa'aatii 10tti mucaa kana fudhee dhufa jedhee kunoo fudhee dhufeen jira boriiftaanis mucaa kana bira dhaabadhee hordofee ammas yoo rabbi jedhee suuqii bannee fi waan inni barbaadu goonee fi liivii fidee yoon isin agarsiisuu baadhe an abdii miti inshallah yoo rabbi jedhe rabbi ittiin nu aaga'u jechaadha rabbi dhibee zabanaa kana nurraa haa qabu hunduma keenyarraa biyya keessas biyya alaa warra jirurraa rabbi hamaa nurraa haa qabu hamaa ammaataa dubbatee dubbachiisa nuti giidoon qabnu waan ta'eef giidoo kan qabu rabbi kanaafuu dhukkuba kanas dawaan jira yoowwan Sheikh Abdul Karim neengadda akka jedhani dhukkuba kamiifuu dawaan jiradhan isa zinaa barbaadu warra afur geesseeradhan rabbi si caala beeka wannati barbaadu Sheikh Abdul Karim si caala beeka rabbi waan ati barbaadu si yuuni uume waan ati barbaadu wallaala rabbi si uume miti fedhii kee immoo hin beeka si uume kee fedhii kee wallaala miti rabbi warra afur si kenna warra zinaati warra kamris bakka buuse waan inni dhugu waan inni barbaadu darbee dhukkubas yeroo uume jedhu dawaasa jala kaa'ee jira garuu koronaan kun maal adab yeroo baay'ee illee wala lokootiin an ibseen ture yeroo baay'ee illee dhaamsa dhaameen ture abaarsa rabbiiti amma fakkeenyaaf akkuma yeroo darbe sinii kaasee ture HIV irraa kaasee Ebola laalladhee kaansarii fideen hanga koronaa kanatti illee waa wal qabsiisee bifa walalootiin sinii dabarseen ture tokkoffaa zinaan dalaginaa jedheera rabbi amantaa ortodoksiitiinis amantaa musliimaatiinis namni kamuu warra isaatiin alatti waan nikaa hidhateen alatti nama kamiyyuu faanaa walqunnamtii saalaa raawwachuun zinaadha amantaa kamiinuu akka hin eeyyamamne beekamaadha sana goonee jennaan an rabbiin wal qixxeessa ani saayinsii kana hin qaqqabna saayinsiin booda kana kan nuti dhufte saayinsiin jechaadha kan uume rabbi jalqabaa kan waa hunda nuuf fide jechaadha kanaafu walqunnamtii saalaa seeraan alaa yookaan zinaa goone jennaan HIV nufe maaliif dhowwee ture rabbi jalqaba dhowwee ture waan ta'eef goonee dhibee kanaaf dawaan dhabamee hanga ammaatti lubbuun namoota baay'ee darbaati kan jiru isarraa barachuu dadhabe uummanni ajaa'iba uummanni keenya ammas ittuma jira ammas deebinee ammas waan halaalaan taane hin nyaatinaa kotte duudaa kana hin nyaatinaa waan halaalaa kaa'eera rabbi waan nuti nyaachuu qabnu hoolaa reetti hindaaqoo nuu kaa'eera rabbi nammoo hoolaaf hindaaqoo dhiisee maal nyaate qamaleef jaldeessa nyaate saree nyaate jennaan
Iboolaan nutti dhufee iboola la qorichisaa dhabamee iboolaan dhufee jechaadha. Namoota baay'ee dhiiga afaanii funyaaniin gurraan yaasee namoota baay'ee fixe jechaadha. HIV fi iboolaarraa namni barachuu dide jechaadha. Egaa rabbi namni barachuu dide maal godha? Nama hin amatinaa jedheera rabbi. Nama amachuun sirrii akka hin taane, maqaa ol balleessuun sirrii akka hin taane, amantaa akkamiyyuu keessatti waan akkasii jira jechaadha. Didee namni oduu odeessee jennaan kunoo dhufeera ankanumaan wal qabsiise waan biraan dubbadhan rabbumaan wal qabsiise kunoo dhibee afuuraan daddarbu nutti fide rabbi. Dhibee afuuraan daddarbu nutti fide namoonni baay'een dhibee kanaan gaaga'amaa jiru addunyaa raasaa jira. HIV irraa barachuu dadhabne, Ebola irraa barachuu dadhabne, Corona irraa yoo barachuu dadhabne gara fuulduraatti immoo ijaan ilaallee waan keenya waan hin taane waan halaalaa waan hin taane ijaan ilaallee dhibee ijaan nutti dhufu rabbi nutti fiduunsaa waan namni shakkii kana hin qaba. Wallaahi shakkii kana hin qaba. Kana jala rabbi na jaanu haa baasu suma dhugaa jechuun barbaada. Kanaafuu bakka jirutti keeriidha kan nuti walii yaaduu qabnu, jaalala kan nuti walii yaaduu qabnu, dhiifama kan nuti walii gochuu qabnu. Haasaan sinitti dheeressee akka jaarsaa gorsa sinitti baay'isee afootu naa jedha. Meemeegaa ingoo lamna akkaawuntii kee irra deebi'ee ibsee fi kee naashidaa naa qaraataa fi obboleessa keenya kan egaa ustaaz Raayyaa lammaffaadha. Mucaan kun Abraar Naziif jedhama. Dhalataa godina Jimmaa kan kaleessa du'eera jennee bu'aa oollee rubbuudhaan jiru. Raayyaan xiqqaan kunooti na bira jira. Namoonni gargaaruu barbaadan angaree sanan ijaaraa lakkoofsi akkaawuntii isaa kunoo koomentii fuuldura keessanitti argamu. 10,010 46 52 duwwaa tokko 42 irratti gargaarsa gochuu fi dandeessu. Abraar Naziif baankii hojii gamtaa Oromiyaa jechaadha. Sagalee koo kanallee kuttanii waliif erguu ni dandeessu jechaadha. Kanaafuu ulfaadhaa hundumti keessan nashiidaa irra deebi'ee yeroo lama sadii nashiidaa hundumaa sila jette isa qaraati sanas irra deebitee naa jettaaf ijoollee nama 3,800 ilaalaara. Itti siqiitii sagalee kee ol kaasiiti. Sagalee kee sirriitti ol kaasi. Isuma jalqaba jettee kaatee hunduma sadanuu irra naa deebiifishee si haa dhaggeeffatanii. Dhaggeeffadhaani. Namni jibbee argaa waliin oodee naannoo dhaabbee kumsaa firoomaa wal qoodee kayrii walii qoodee sharrii waliif qoodee qaamee baay'ifate ibliisni gammadee hijibni dhugoomee akkiin taa'e gadde baroonni fokkisaan bareede moomin afaan dhaabee sheeyxaanni baroode bishaan ture mootaa ibidda daamotaa subbatu mi'aayee dhugaa nama goode yaa rabbilee keenya maaluma nu goode maaltu dhufa boode koreenaadha yaa jibtuudha jamaa ittiin nu milkeesse yaa lama bara namni jibbe argaa waliin oode naannoodhaa beekumsaa firoomaa wal qoode kayrii walii qoode sharrii walii qoode qaamee baay'ifate ibliisni gammadee hijibni dhugoomee akkiin taa'e gadde bareenni fokkisaan bareede moomin afaan dhaabee sheeyxaanni baroode bishaan ture mootaa ibidda daamotaa subbatu mi'aahee dhugaa nama goode yaa rabbilee keenya maaluma nu goode maaltu dhufa boode yaa jibtuudha jamaa ittiin nu milkeesse ajab jiruu duniyaa bumaa ajaa'ibaa hundinuu fiffiigaa hundinuu taabaa jedhe kaffaluu namni leetichi taalaale fooqii ilaale gariin aqiidhaa baagaan aqiidhaa dhabaa yoo qalbiidhaan laallee hooma nama dhibaa jedhe makiina manaatti bizeelii ilaalee niyyi waa lama bitatee gurgurata gabaa jedhe lama sun jannataa yookaan ni azaaba yoo haramate azaaba yoo halalate jechuudha azaabnis tolaa miti taabbachuu qabaa. Warabbiin dhoowwe hunda jechuu qabaa jedhe kun ottooma jirra yaadeera gabaabaa jedhe fooqii ilaale niyyi jeruu balleeffachuun cunqursu balleebaa innoo naman dhiisuu keessa nama kuukaa ayyaa dubbii akeeka amma yoomnu famaa ittiin nu milkeesse. Ishi mimi. Marratti immoo eqara bismi rabbika maqaa rabbii jabaa diinii dhuma islaamaa beekumsaan jalqabaa. Amanti beekumsa ifaan namni qabaa iddoo jechuudha darba. Ifaan namni qabaa kolleejjii caala masgida qaba. Takka namni qabaan achirini ani mukuun masgida aseenaa gadamaa natamannaan akka bisalamaa. Kana caalaan deemu wasitti dhaabbatu waan sitti ma wantaan obboleewwa hundatti dhaammadu waan anju jedhama sitti deebi'adhu. Akka rabbi jecha hunda keessan jaalladhu jedhe rabbiin arga ka keessotti gubadhu wallaahi lubbuu sinirraa gusadhu
amma lubbuun jiru sin dagaddu waan sitti dhaammadhala yaa bulaa keeraa waan sitti dhaammaddu nan dagate rabbi jecha na yaadadhu yoonni na raamate abadan salphadhu yaadadhu na kadhu khaliq nabdi sama natamannanika akabisalama takbir Allahu akbar. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nagawletu nu adeebisu nu gammachiisaa Mee egaa gorsa wayii wannati gorsuu barbaaddu jira mee obboloota koo kana wannati dhaamsa qaddaa fi dhaamsa wannati dhaamuu fi barbaaddu jira. baay'ee dhukkubaa kana rabbi na eegattanii jedhe mana banaatti hin gatinaa cufadhaa na kadha. Rabbi akkas jedhee ture mee kana wal qabsiistee atoo mee maal jettaan mee. Isa dhukkubaa kanas waa hunda keessaa uuma erga isinaa hojjeta waa meeqa hojjettanu dhiisaa daawaan isaa ta'uu baamaliin jiru rabbitti mana gara isaa deebi'aa jecha. Kanaafuu obboloonni keenya karaa rabbii irraa maqxanii jirtan karaa rabbiitti deebi'uudha kan isinirraa eegamu jechaanii jirta kaati. Egaa obboloota koo mucaan kun egaa mucaa qalbii qabeessaa waan baay'ee beekudha. Rabbii guuteenuu uumedha. Rabbii umurii isaa nuuf haa dheeressu. Egaa galatoomaa na hordofuu keessanii fi deeggarsa akka gootanuufis waamicha obbolummaa isinii dabarsuun barbaada. Abraar Naziif gaana bukkeetti argama. Kaleessa gaa sin mufachiisee jira, sin gaddisiisee jira. Rabbiif jecha irra deddeebi'ee wallaahi garaadhaan amma sin naa qulqullooftanutti dhiifama sin gaafachuu barbaada. An kunoo dhiifama sin gaafadhee jira. Abraariinis dhiifama gaafadheen jira. Qaamaanis akka waadaa galetti kunoo sidiin fideen jira. Namoota 7,000 oltu daawwachaa ture laayivii kana amma immoo nama 4,100tu daawwachaa jira. Na daawwachuu keessaniif ulfaadhaa gammachuun keessan gammachuu kootii gaddi koo gadda keessanii ulfaadhaa galatoomaa dhumarratti gaa du'aayii walii kadhannaa du'aayii naa kadhatta. Egaa du'aayii walii kadhannaa ulfaadhaa baay'een sin jaalladha. Egaa bakka jirru maratti jechaadha rabbii balaa bu'ee jiru balaa bu'uu jiru rabbii najaa nu haa baasu. Waan yaane rabbii nuuf haa kennu. Amaan maataan duraa qabu keeriin nutti haa qabu sharriin nurraa haa qabu kan nu miidhu nurraa haa qabu kan nu fayyadu nutti haa qabu. Yaa rabbii waan yaanne galmaan nu haa ga'u. Kanaadhaan fagaannee jiru. Haadha keenyatti nagaan nu haa galchu. Kanaati keenya akiraataatti rabbii jannataan nuuf haa qanansiisu. Kan abbaa keenya irraa fagaannee jirru abbaa keenya rabbii nagaan ija wal nu haa agarsiisu. Kan akiraataan deemanii jiran rabbii qabbana jannataa nuuf haa ciibsu. Haadha keenya lubbuun jirtu immoo ishi kadhadhuuf mee sirriitti naa kadhadhu ustaas tokko na bukkee jiru sagaleedhuma isaatiin aamiin jedhaafi. بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب هداك يا باس آمين. نسن بك يا رب نباس آمين. يا رب نجالد آمين إن شاء الله. نجالد تشيس جباد وكن يا فودي هارق الفينو كني آمين إن شاء يا رب لما سجالتين ما تجالت يا رب نتايس يا رب صداكين كني إن شاء الله. يا رب لكبك انا نراقبين يا رب لكبك انا ننهين إن شاء يا رب ورلي بي يا بهنجرن يا رب بيجرات هارق الفيدا يا رب ديبسي يا رب جروها رجل في جراتشي يا رب قلبي جبو يا رب نجانو باس يا رب جنة الفردوس كيسنو كاب يا رب سلب نبي لما يا رب نجانو باس نبي لما نتونو الكيس يا رب لكبا قلبي لكبا جسمي يا رب نجانو باس يني داف دنيا دان اللفودي يا رب استقامة نوكني إخلاص يا رب نوكني يا رب كاتورة نقبل جنتك كيست يا رب رتنقبل إن شاء الله. كي جلت اللي يا رب رتنقبل يا شوف مكان اللي يا رب نبنسيس يا أرحم الراحمين يا رب ورموش أكنا غرغارا يا رب تغرغاري وكجر هوري جراباسا يا رب درب أمبوسيف يا رب سلم أمري سالي رسي يا رب قلبي سابوتيف يا رب هذا سالي أمري سالي رسي كم دكينيا يا رب يا رب باكي أمري جرام رسي سكيب الله يا رب نوكني يا ذا الجلال والإكرام يا رب ونسكت أنهم بسانو لقي شهدكم قر يا رب رنو درب سنو الله لتنوجوتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Egaa du'aa kadhanneerraa mucaa kana finnee jirraa ulfaadhaa egaa dhumarratti wannan jechuu barbaadu egaa kana caalaan deemu asitti dhaabbadhu wanta obboleeyyan kiyyatti dhaammadhu waan andu emee irrasii kan ranaa deebiiti isiidhaan cufna isii qofa ranaa deebiif. bismillahir rahmanir rahim kana caalaan deemu asitti dhaabbatu wanta obboleewwa hundatti dhaammadhu waan anjuutti dhamma asitti deebi'adhu akka rabbi jecha hunda keessan jaalladhu rabbiin arga ka keessotti gubadhu wallahi lubbuu koo sirraa kusadhu
amma lubbuun jiru isin hin daagadhu waan isitti hima yaa obbolaa kiraa wansitti dhaamadhu naan dagatee rabbii jecha na yaadadhu yooniin aramate abadan salphadhu yaadadhu na kadhu khaliq nardi sama natamannaanika akka bassalama Rabba jaga sana pas rabba dah kasih nunggatina. Ayyega na warrufu keessaniif kabaja fi jaalala guddaan isinii qaba. Bakka jirtan maratti biyya keessaaf biyya alaa Awurooppaa, Eeshiyaa, Ameerikaa, Kanaadaa bakka jirtan maratti jechaadha. Nageenyi keessa isiniif haa baay'atu. Du'aayin gaa baay'ateera. Du'aayin baay'ateen jedhamu hundumaa rabbiin haqee baluu hundumaa akka hapheetti nutti haa qabatu eebbi keenya jechaadha. Ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa gaaffii yaada yoo qabaattan karaa keessaa naa barreessuu dandeessu mucaa kana gargaaruu warreen barbaadan immoo gareenan ijaaraa karaa sanaan deeggaruu ni dandeessu jechaadha yaada yoo naa qabaattan gorsa wannan isin mufachiise dhuunfaadhaan yoo jiraate akka rabbiif jecha afootonaa jettan sin gaafachuun barbaada gama peejii kootiitiin wannan maxxansu wannan dubbadhe arrabi jecha kootiin bahu mucucaachuun koo nafuu uumama rabbii uumama waanan ta'eefi kanaafuu afootu lillaa naa jedha yoon isin mufachiise jiraadhe hanga ammaatti akka afootonaa jettan hin barbaada kanaafuu afootu lillaa naa jedha sinifis gama kommentiitiin gama wantoota garaagaraatiin warreen nama mufachiistaniitu jedhee yaade afootu sinii jedhee afootu lillaahi na hordofu keessaniif ulfaadhaa. Salaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.